barreessudha. Aadaa waa barreessuu qabaachuu uummata keenya uummata ajaa'ibaadha. Seenaa jirtu kana durii irraa dhibba meeqarraa kuma meeqarraa kaasee afaanumaa walii dabarsaa osoo irraa hin sin ga'e. Wanti sabbachi danda'anii baaboo baay'ee fi abaaboon jiru wanti hedduu isaan jedhamu jiru. Gara waliin qotataa galgala giddira taa'ee ijoollee isaaniitti himaa jechuudha. Amma inni siin danda'u silkii irra ta'a. Mucaan hin dhaga'uu danda'u silkii irra ta'a. Kanaafuu yoo waa barreessine malee wanti hojjennee fi wanti nurratti hojjetame. Dheeraa qota waa jechuudha. Warra Naayijeeriyaatti magaa leencaa fi abbaa isaa lafu leencaa. Gootummaa abbaa adamsee malee gootummaa leencaa inni maaliif abbicha leencaa adamsaa ooleetu barreessa. Leenci barreeffachuu danda'u. Waan leenci seenaa fi barreeffachuu dandeenyeef yoo yakkuun takka akkamuu atu taate seenaa abbaa leencaa warra hammatee ta'e ajjeesee malee kan leenci ajjeesuu himamuu jechuudha. Kanaaf namni keenyaas qabsoon keenyaas uummanni keenyaas seenaa ta'e garagalee seenaan isaa waan sirriitti barraa'inni hedduu duratti hafee jiru. Deebi isin hundinuu osoo waa barreessine kitaaba guddaadha. Ammoo irraa keessa jiru keessa kan ijoollummaa kitaaba bakka adda addaatiin booda. Kutaa guddaa waa'ee ijoollummaa biyyaatiin kaa'e. Namni hedduun maaliif waa'ee ijoollummaa seenaa biyyaa miti kitaabni qe'ee seenaa kee qabu. Maaliif dhaloota irraa kaasee ijoollummaa biyya kaa'e namni ilaalcha siyaasaa, ejjennoo siyaasaa fula keessa qofa barnootaa fi waan adda addaa hin fudhatu. Haalli nuti dhalanne itti guddanne murteessa. Kanaaf seenaan keessatti tokko keenya boora isin jiru jiru. Bobbaasaa ni jira, uffata ni jira. Jedhu akkasuma ni jira, bobbaasaa gadaa ni jira. Ibsaa, footoo isaa osoo agarsiifte ni jira, footoo bobbaasaa fi footoo abdataa ni jira. Gaafa ijoollee gurra waa'ee isaanii dhaga'uutu osoo waa'ee isaaniitii fi aslii fi raggaatuma dhaga'uu baadhee takka opiniyoon taa'u qabsootummaa qabu. Maaliif ijoollummaan waa'ee jaayinoo fi dhaga'uun, waa'ee seenaa fi dhaga'uun, waa'ee jara kanaa dhaga'uun akka isaanii akkaan ta'u dhagoon jechuudha. Kanaaf waa'ee ijoollummaa keessa darbee hanga ta'u keessa kaa'e. Itti aansee imala barnootaaf qorannoo qophii qabsootiin kaa'e. Akkamitti biyyoota adda addaa keessa deemee waan inni hubattee qabsoo nagayaa irratti qorannoo gaggeessaa ture. Achirraa qophii waliigalaa qophii qabsoo irratti keessaa qaba. Sammuu adeemsa qabsoo qeerroo keessatti maaltu taatu? Wanni namni hubachuu qabu kun seenaa guutuu qabsoo qeerrootiin. Waan baay'ee yaadatu waan malee keessa darbe. Seenaa guutuu qabsoo qeerroodhaa guutuutti gaafa biraatiin namoota biraa wajjin dalagu jirra. Irratti kan barreeffamuu ta'a. Waan diitee qabu. Amma kanatti qotuudhaan namni illee qonnatee akka barreessu yaada kaa'uudhaaf kan kaa'ame ta'a. Kutaan kan uumaarratti ce'umsuun akkamitti akka dhufu. Maaliif namni dagatti eegale haasaa kafalanii hojii hojjetanii seenaa nama boonsuutu hojjetanii bara 2014 irraa hanga 2015. Oromoo maaliif hin dandeessu qabsoo hin dandeessu bakka shakkalaa filatee hundi asirra ijiiruu dandeessu. Haa ta'u garuu warrummaa seenaa kan dalageellee irraanfachuu waan seeneef gadi fi haala ce'umsuu seene haala marii ture haala hoggansaa irratti ture kan keessaa qabu ta'a. Wanni guddaan kitaaba kana barreessee obboloota sirrii hin jee Jawaaratilleen baga nagaa dhufteen jechuudha argamtee jechuu barbaada. Mee yeroo takka jawaarifamileen akkas hawaasni Sweden akkanatti baay'attanii asitti argamu keessatti hedduu galatoomaa koree qophii kana qopheesses asumaan naa galatoomfadha mee yeroo takka. Hayyee haasawa baga nagaa dhuftanii akka nu gadiif akka isinillee galatoonfatan walitti qabaa koree sagantaa kanaa kan ta'an abbaa baatanii gara waltajjiitti naaf gara. Hameen jiru maal isaa? Baay'ee galatooma fayyaa nuuf ta'a bakka nagaa walitti deebine akkanatti guuttanii mana kanatti akka guyyaa afnaa eebba kitaabaa nu miidhagsuu keessanii irran deddeebi'ee baay'ee galatoomaa isiniin jenna.
hayyuu gameessa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad bakka nagaanuu dhuftan malee isa deebiin jedha. Wanni maanguddoonni abbootiin amantii isin warri hirmaattoonni hayyoonni dargaggoonni Sweden keessatti argamtan eebba guyyaa har'aa aniin gaabbu jedhu Jawaar baase isa kana miidhagsuuf nu biratti argamuu keessanii hirmaachuu keessanii irra deddeebi'ee baay'ee galatoomaa isin jedha. Akkuma beekamu dhiiroo garaayyoo beela'ee maal barbaada? Maal barbaada? Nyaata hoogganamuu galgaluu tokko barbaada? Garaa barbaadani surriin ilma namaallee akkuma nyaanni garaan beela'u surriilee yaada beela'u. Kitaabni Jawaar nu baasee hin gaabbu kan jedhe kitaabni addunyaarra jiran cufa isaaniitu yaada kuufame kan ammoo namni kana hordofta kanas wayya jedhe kan surriin namaa dheebottee beelofteef san dhiyeessaa jechuudha. Akka yeroo Jawaar kitaaba hin gaabbu jedhu baasu nu wanni nu beeknu Jawaar foddaa feesbuukiitiin miidiyaatiin akkasittiin beekna. Akka ammoo hin gaabbu jedhee nu dhufeeni maal akka fakkaatu waliin ilaallaa irra deebi'ee samilee yeroo tokkotti naa kennaa. Beektu namni addunyaa kanarratti dhankii qaba rakkoo qaba ammoo keessaa Oromoo waa lama addaan qabatti Oromoo qofaaf jirna namaatu wanni lamaan keessaa maal jedhi ciniinsuudha akkanaani ciniinsuun lamatu jira tokko ka haawwanni qofti beeknu ka warri dhiiraan beeknu ka ilmoon bara irraa yeroo irraa ba'uuf jettu ciniinsifachuudha. Eega deessee duuba ciniinsuu sana obsitee ilmoo biratti illee dabarti akkanaan dhiiroo lammaffaan ammoo ciniinsuun lammaffaadhaa ammoo ka yaadaati. Yaanni dubartiis hin jedhu dhiiras hin jedhu mara qaba hirriibas nama dhoorgu bobbu'aa qe'is nama dhoorgu kana waan ta'eef addagaa nuti wanni irraa barbaanne Jawaar irraa waan haga ammaa kuusa qabu hin gaabbuu keessatti irraa barbaadaa jirra. Itti dhufnee kitaaba kana binnee xalbuudha mallaa itti deemuu jirra kanaan baay'ee galatoomaa isin jedha. Waan hayyuurraa waan tokko jechuu barbaada waan fakkii tokko isinii kaasuu barbaada isinitti illee radhu yeroo isin dabarsinee dhufne Boorana keessatti warri amantii wal dorgomu kan bishaan galaana guddaa kan cehanii biyya Booranaa dhufan yeroo dhufan gaara tulluu ol fagoo gubbatti mallattoo isaanii kaa'an. Nama naannoo san jiru nyaata dhugaatii dawaa kennu Booranni maxaqee warra bishaa akka margadhe jedhee waliin jiraataa ture booda gaaf tokko ammoo waan Booranni hin eegin tokkotu itti dhufu maali jennaani har'a barii waan hagaadhaa isin tajaajiluuf isinirraa barbaannaa jedhani suni hoo maali jennaani suuraa Nabii Isaadhaa fuula duratti baasanii nuti waaqni keenya kana amanaa jedhanii. Booranni baay'ee rifatu nyaata fudhate dawaa fudhate uffata fudhate argamoo kanatti amanii ga'a kanaaf si dhufoon jedhu baay'ee rifatu mala dhabe malli kiyya eenyu jennaan ka irra barbaaduuf deemu maalee Boorana maal malli jennaan maallee maal irra dhawannaa jedhan hayyuu qabnaa hayyuu kennatti dabarsine dubbadhu nurraa jedhanii na hiichan hayyuu dubbadhaa jedhee duratti amma ajichi duratti bahee maal jedheen kanaa rabbiin keessan kanaa jedhee inni kun yoo akkanatti ilaalu isin fakkaatamoo nu fakkaataa jedheen suuraan ajiitu rabbii nu fakkaataa jedhanii maali keessan malee kennaa mitii jedheen deebisee namni har'a boqannee jedhee manatti deebi abboo hayyuu oolii buli nu furtee jedhanii gaafa namuudhaa bulanii oolanii deebi'anii dhufan gaafa dhufan har'allee maal gaafatan suuruma duraan ture san gurraachatti jijjiiranii turte waan dabaatii jedhe Booranni maaltu nu qabate har'allee maal raayicha dubbadhuu jedhanii tole jedhee deebisee hin bahe ammas duratti gurraacha kan agarsiisa waaqni meefi jennaan kanaa jedhanii isii dhiiroo waa isin gaafadhaa jedheen waaqni kun lama moo tokkoo jedheen
tokko jedhanii maarree kagaafa duraanii kaarraa gurraacha isin lama jettanii yoo jennaan achitti furmaata kenneef jedhan. Ani waan kana kaaseefi hayyuun ummata cinqame ciniinsifate tokko furmaata. Nuti har'a wanti barbaannu hayyoota keenya Jawaar Mohaammed irraa jalqabnee biyyi keenya ciniinsuu keessa jirti. Isa dhugaa hollattee jirti. Ciniinsuu irraa maallii ta irraa cinsii ta deddeebitee qabdu keessa jirti. Nuti hayyuu akkanaati ka gara garaa isallee dabalatee ka biraatiin furmaata akkasii akka nuuf fiduu barbaanna. Baay'ee galatooma waan inni jedhuus waan inni dabarsuus kitaaba suuqan arguu waliin arguuf deemna. Ulfaadhaa kabajamaa ulfaadhaan siin jedha galatoomaa sa'a keenya dabarsinee dhufnee dhiifama waliin fagaatuma galatooma. Eessaansee maanguddoota eebbaa asitti nu baatanii Sheekh Abdallah duratti nu baa gara kiyyatti as naa baa. Sheekh Abdallah obbo Masqalaa obbo Masqalaan jiru as naa baa isinillee akkan as naa baa. Obbo Daabaa tole gaa eebbaa isaaniitiin mubaramaa adii gara kiyyaan fixadhee naamusaan hordofuu keessaniif akka amma akkana teessanii miidhagdanii mul'atan kanaan itti nuuf hubaa galatooma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بقى نرجع نفتني وبرسكن وبجوهر كأبصو أورمو كذا إيرا ترتة سبب أمورا ربي سببه أما تقوم لنا كل سات كرت دعاء جمرو كنادا أورمو كيسات توان بريدا دعاء جركمو كلي رب سيتنو أومه ركو كهنا لسينو فورا يجود خناف بريدا دعاء جركمو وجركمان ربي نما حق دبتو نما حق دلق ربي نهابو نما حق دلق نما حق دبتو وجه نما عبد ربي نهابو ما لي في قرآن كيست ما يجي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نما ظالم وجور عبدت قلبي ما يوغا كاتوريس غرغارو باتي أفانيس غرغارو باتي قلبي يو سغر عبدت ركون إسوجي سمودة تبويا قياما راجع أما اللي ربي نقوم ما الجدا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جدو المنما فرديو قوتي حقال أمانتي لا جتي أداني فوي كتار أن جتي أداني فوي زري أن جتي أداني فوي حقا ركو إساني يكي جلالا ربي نقوم خلاف نما حقا دبتو nama haqa dala wajjin dhaabbachuu ni qaba. Nama haqa hin dubbanne nama haqa hin dalayne wajjin nama dhaabbatu rabbi nu godhini nama haqa wajjin nama dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Jarri keenya kunis haa obsanii waan nu tolchu isaa tokko isin hima. Zulmiin duniyaa kana keessatti deemu amma argame seena. Dur irraa ijja. Habashaan Yaman qabatanii baha diimaa kana akka nirgii karaa lameenii qabatanitti Yaman irraa fudhatan. Yaman namichi Yaman biyya Fursi kan jedhamu Kisra jedhama Iraanii kana ergee mootummaan beekamaadha gargaarsa naa godhaa jedhee. Gargaarsa kana ofiin naa godhaa jedhee maal qabda maan nu goota gargaarsa sii goona jedhee. Gabbahee egaa waan barbaadu irraa dhabe yaade namichi Yaman kun. Warra isa jalaatitti dubbatee maaliif mootiin keessa nu gargaaruu didi Yaman dachee cufti warqii qabdii jedhee. Wakti kana namichi kun deemanii timnaani nama kiriminaala dalaquu fidhan nama wanjalanyaa kuma 20 barsiisee akka habashaa achirraa haadhan itti erge. Wakti kana dhaqanii habashaa achirraa haadhanii Abrahaadha gizeessan. Booda bahuu didanii qabatan. Himbaanuu jedhanii. Akkasii
nama wali gargaarsatu nama ambaati gargaarsatu miti nama wali gargaarsate waan argate kana bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Ammas obboleeyyan kiyyaa rakkoo biyya keenya jiru biyyeetu kan dubban. Oromoon ni beektan nama meeqa nurraa dhume. Qeerroo 50,000 kan itti madaa'e 200 gara 20 gara 50 ni ga'a. Qeerroo Oromoodha. Qeerroon Oromoodha. Kana maaliif waan kan dhiirri isaanii jira. Mucayyoota kana sirrii jedhama magaalaa Wadaaritti biddeena gurgurattee achitti duuti. Kawulfaatu itti dhabamu. Jaasama 80 itti dhabamu. Mucaa 8 itti dhabamu. Hidhaan manni hidhaadhaa. Ibbarraa 90 afaan Oromoodhaa ta'e. Kana Burhaanuu Naggaattu jedhee tuujee hidhama. Kanaafi absootana as geette kana warra tokkummaadhaan bakka isiin geette kana irraa of dura of rabbi nu haa godhu. Rabbi tokkochummaa nu haa kennu. Rabbi ilmaan Oromoo kan biyya bulchanillee gatta'anii siyaasota Oromoo wajjin obboleeyyan isaa wajjin rakkoo biyya isaanii kahee kan rabbi haa godhu. Afaan akka walitti nu haa dhugeessu. Qabsoo as geette tana warra namni biraa dhufee harkaa fudhatu miti warra of duratti qabeenyaanis nagayaanitti of duratti deemsisu rabbi nu haa godhu. Rabbi wal nu haa taasisu. Rabbi tokkochummaa nu haa kennu. Rabbi tokkochummaa nu haa kennu. Tokkochummaadhaan waa fida ilmi namaa. Garagaroo faca'an waan argatanis hin dhabanii biyyattis alattis rabbi tokkochummaa nu haa kennu asumatti isin ilaala. Akkam ooltan. Jawaar baga nagaa nu dhufte. Baga nu dhuftis lammata immoo sadaffaa moo argamte. Guyyaa kana guyyaa milkii nu haa godhu. Tokkummaa keenya cimsuu. Oromoon keenya alalisuu. Bara diree asitti miti Finfinneetti hundi keenya wal arginee akkanatti akka gammannu nu haa godhu. Jawaar karaa dhufte hundaa fi karaa carqiis haa godhu. Kitaabni keetis dubbisuus baanu dhageenye galatoomii ulfaadhu baga nagaa nu dhufte baga nu idduutti sargamte guyyaa gaarii hunda keechaniif haa ta'u guyyaa gaarii. Akkam ooltan baga nagaa dhuftanii gurraan haaraan kuni inni walqaxaa jalqabaa kan milkii kan gammadanii itti gammaddan waan jiraatan kan itti isinii guutuuf haa ta'u. Yaa Waaqa gadaa shananii Waaqa bokkuu shananii Waaqa alangee shananii Waaqa malkaa ja'anii Waaqa tutu saddeettanii yaa Waaqa leemmoo garaa taliilaa yaa Waaqa gurraacha garaa darbaa Waaqni kan hundumaatti waan laftis kan hundumaatti yaa Waaqa kanuma akkuma akkana ta'e Waaqa walitti nu qabdanitti galanni si haa ga'u. Oromoo akkuma as keessatti walitti qabdee sanbiloonni sana siddee tokkotti qabii tokkummaa isaa jabeessi. Oromoo gidduu isaaniitti ammas tokkummaa maqaan namaan tolee jiru ittuu nu jabeessi. Yaa Waaqa Oromoo humna ta'ii fi biyya isaa irratti nagaadhaan jiraachisi. Nagaa buusii fi Oromoo qofa otoo hin ta'in biyya lafa kana irratti Waaqa nagaa buusii nama jidduutti akka nagaadhaan jiraatu waan biyya lafaarra deemu kan biyya lafaarra rakkoon deemu Oromoo simatu qaba. Rakkoo kana biyya lafaarraa dubartee fi nagaa nu buusi. Yaa Waaqa waraansa deemu iddoo hundumattuu nu buusi. Yoo waraanni iddoo hundumaayyuu rakkoo dhalate Oromoonis rakkoo sana keessaa ba'a. Yaa Waaqa egaa si kadhannaa nu dhagaye. Yaa Waaqa asitti nu qabde. Yaa Waaqa asitti nu qabde. Waggaa aadaa mucaa qabdette waggaa moofaadhaa waggaaraadha. Isa dhufuus nagaa nu kenna. Ijoollee keenya guddisi. Jaarsolii keenya beekuutii keenya jaarsolii keenya nu jiraachisi. Warra beekuutii keenya warra ayyuu keenyas nu jiraachisi. Ayyuun keenya immoo akka Oromoodha dhugaadhaan Oromoodhaaf jedhu saba isaatti hojjetu godhu. Yaa Waaqa si kadhanna. Kadhaan keenya kana yaa Waaqa kana immoo yaa asitti guuti.
Jawab, bagaimana lu? Bagaimana negara yang itu? Bagaimana kesulitan itu aja ada waktu. Bagaimana kan kita sawam baik aja ada waktu. Bagaimana rumput aja ada. Bagaimana hundur ada semua. Amma sami kesulitan ada apa itu sih juga jadi. Ini majilah ada. Gabawan ini deh. Ega ismal gini kan amal jiradu. Kita pakai mau bagaimana rantai, bagaimana kata amma si mo gara hundurat kana cara hojat tuang si agar daru naga si pakenu sawa ke wana kan abat tu sira bodu nasi bahasa usah mikir tu na tahu si bahasa majlis sawa ke tu na dai manjira kana be mo kita budun je Nuruddin esa kamera gatis Hedduu galatoomaa bakka teessoo isaaniitti raasmadhaanii. Ini mereka pun yang dulu ya, garut ke bawah sagantaa danggalan di kamna. Karena di Sudan, hasa gawaba kenubulan, bukan tiada sekenal fera. Ambil. Baga waggaa geessan jiraanis Jawaar baga nagaan dhufte baay'ee eegaa turre nuti carraa arganneetu asitti nuti argamte baay'ee gammadee jira galatoomii nuti argamuudhaaf fedhii nuti agarsiisu jechuudha. Itti aansuudhaan baga milkoofte jira milkaa'ina kitaaba kana barreessuu keessatti waan baay'ee jira yaadi jiraachuu danda'a. Dandeettiin ittiin barreessanii gadi baasan jiraachuu danda'a. Maallaqni ittiin maxxansan illee jiraachuu danda'a. Garuu odeensii daayivars ta'e akkasii harkisuu danda'uun baay'ee rakkisaadha. Kana gochuu keetti danda'uu keetti baay'ee gammadee jira. Kunis immoo qalbii uummataa qalbiin dubbistoota yookiin odeessii kee si duukaa akka jiru agarsiisa jechuudha. Chaalenjii guddaa milkoofteedhaa fi baay'ee tokkoon gammada. Kanaaf baga milkoofte jira. Milkaa'ina namaatti gammaduuni gara fayyaatiin dhufe waan ta'eef sammuu fayyabuleessa ta'uu agarsiisa. Namaaf gammaduun nama gaafa inni milkaa'uuf gammaduuni akka namaatti waliif gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Fayyabuleessa ta'uu keenya agarsiisa. Tarii namni tokko rakkatee gaafa inni rakkatu sana gargaaruu danda'uun koo gaariidha. Garuu inni takka maal jedhama? Gaarummaa miti yeroo baay'ee. Tarii ani nama sana gargaaruu danda'u bakka nama sana gargaaruu danda'u jiraachuu kootti gammadee kan ta'a. Kan hin kana godhu jechuudha. Garuu nama milkaa'eef gammaduun fayyabuleessummaadha. Kanaaf uummati Oromoo si jaallata. Nus warri Swiidin jirru akkas jaallanna. Kanaaf si affeerranneef gidduutti sagalee kee dhaga'uu barbaanne baga milkooftee siif gammannee jira jechuun barbaada. Mee gammachuu kana egaa kanatti aansuudhaan dhimma inni dhufeeftu jira. Kunoo nu gidduutti kitaabni hin gaabbu jedhu waan hin fakkaatu arganii jirtu. Abbaan kitaabichaas immoo kun nu gidduu jira. Akka inni kitaaba kana kan yaadne turellee dhuunfaa kitaaba kanaallee hamma tokko maal akka ta'e maal irraa akka ta'e akka nuuf himudha. Dheeressuu hin barbaannu xiqqoo ishee hamma dandeenye maqaa ishee dhufee koor jedhee kan lafa nuti tokkos gochuu nurra jirullee dhaamsa dhaameetu gara eebba kitaaba kanaatti deemee jechuudha. Kanaafiyyuu mee Jawaariin akkamittiin simanna laataa?
Itu pun nama tak tu berapa? Aku mau. Nagami. Magara bin William Davis. Magara ada yang lagi kan. Amal lah mau kota ni ke? Amor ka काम लगा amal lah mereka hari yang sedang na sekarang yang lebih jauh na uji itu dah boleh kam na masa kalau ni aku tu kakak tu mana kakak tu kakak tu kakak tu Bopang kan ijabalan kenapa dia wah ini apa tu yang bosan biasa bosan itu wah ini apa orang masih berrese saya sana tak kau kait dulu dua berrese pun jadi pun berrese tu lalu kalau kita kan kata wah kita mau berrese pun jadi uga boleh mana nak apa kau bawa mana pun jadi je wah kita berrese aku bawa kalau jauh dah kait lama kamu itu begini kan tadi kan tidak nyamu buaya tidak nyamu jalan ada lo awalnya itu bisu berarti malah kan aku beresu ibu mau survive dulu lah itu orang Islam tu wanita ada beresu lah ada orang beresu kawan mana kayaknya mau tanya apa sena jiru kan dulu lah kita mereka rakuma mereka rakase kalau mau di dalam sahur ada sih nanti ke wanti sampai kita nani bawa bawa ya bawa tu wanti itu saja muncul karena orang kalau tak gagal kita saya tu dole saya timah itu amat ini sih enggak tu sekira dah bukan kalau enggak tu sekira dah anak aku orang beres ini mana wanti itu jenis wanti udah tu kita dia lah apa itu orang Nigeria tu maga lagi abah kalau kerja gotu rumah abah dan saya mana gotu rumah leka ini rumah lagi abis kalian kadang tahu lagi berreis tu nanti wah lagi sena di berreis tu nanti dia lo ya pun tak kamu tu tak ada sena abah lagi tu berreis nanti dia jadi mana kalian dia jadi tu memang mulai tu kan nanti kayaknya kalau kayaknya semua kayaknya sena deh kadang-kadang sena sah one thing berreis itu dua cewek itu, deh di dulu, untuk apa lagi kita butuh, amor lagi juga dah kali dulu mah, kita mana bakat tadi boleh, kita buka, why dulu mah dia di, kaya, nanti itu mali why dulu, saya lagi yang bilang, kayak boleh lagi kau, mali kalau tak rakasnya dulu mah dia kaya, nanti si ilah siasa, ujian siasa, kalau kayak sekolah bernoot tadi, mana ada dari mana. Hari itu kan dia tu benda, mungkin tak? Kalau dia lagi tu mungkin tak boleh jadi tu. Bahasa ni kira, apa ni kira? Itu orang tua ni, bahasa kata ni kira. Ibsa, foto saya suka sih. Jadi foto bahasa ni, foto apa tadi kira? Gaka jolle, gurawai sani dagau tu, ano so wai sani di asli di ragatu pada dagau bade. Tak kau pion tahu, kau so tu macam. Mari bi zolum man. Wae jaino ki dagaun, wae sena ki dagaun, wae jara khana dagaun. Akka sani akkan to rogo ne. Kana ki wae dolu ma kese zambe. Hanga to kesa kai. Ityan se imala barnota oran no kopi kapso din kai. Akan video ta dada ki dinge wani ubate kapso na gaya ki oran no bisa kore. Achhe na kopi ole gela kopi kapso rati kesa ka. Semua ada yang kapso ke ro ke mal ba. Orang yang kedua tu kau, sena butuh kapso ke roti. Wan mai ya ada dua mereka kisah berdua. Sena butuh kapso, orang butuh dalam roti. Namun dalam jera roti kembali itu dah. Wan detail kau. Kamu kau tu pula. Nanti dia orang dia akan beritu. Yang kau dah terkait dah. Tuhan kau roti. Yang usia akan cakap. Mari kita ni dekat ni, asal kepala ni, kerja kerja ni. Sena nama mau tu kerja ni, berapa orang bahu orang tu orang ni. Orang orang tu nanti, kalau nanti, kalau kita nak kita mungkin asal jiu nanti. Ada orang baru masih ada antara kele,
Dapat tuan saya dari hal umum hal mari kure hal besar lagi kure kan kita tahu kan kemudian kita pada pada itu pada sebelum ini alwani pun mari kure jadi akan jadi lah wani ambar itu mari kan wani itu juga jadi juga wani ya jadi saya kemarin ya jadi kan wani ambar baru Nami kita ini kita lagi di mana jual sendiri ini dia sena sendiri, boleh mereka kama kalau ni kalau juga iya keti boleh terus sena musuh suci karena bagi dia ni ada kan motor siapa tahu itu motor ini dia sama pernah juga mana itu kerja juga, bagaimana cara dia lagi apa, ye, betul, mana bawa tu kalau Jika malam lebih kampung, kita lama. Anda yang bakal satu pulau, kita sebut buat anu ini terkait apa? Yang satu pulau mana? Ketika kami di dalam pulau, saya sih kita merasa berbeda. Sebab kita sudah ini benar kan? Jadi gerak ke pulau, lepas sebelum kita berjalan, ulat kenal, sebut Hayat ini kan dia. Hayat itu kalsa, betul kabar. Selagi kata ibu, lain bicara dalam berbagai dengan berbagai itu kan kabar kan. Mazhab di dalam di dalam masyarakat tekani apa? Ya lalu kamu di hotel mana terus ya kalau kamu mengajar mazhab, ini jam apa besar orang bukan Abang negara ni kan tu, orang yang Afrika orang hari pun bahalun, orang lagi tiga ada generasi itu dia ni. Bagaimana pun dia kerja. Hampir orang bukan itu orang kata bahawa kita tak kapas. Ini tu, dulu ayah pun cakap, ada kau masa dia tidak tahu, menjaga pulau, ini bulan tarik. Ini adalah masalah negara, negara jauh negara jauh jatuh mengadapkan. Awak yang ini. Ayat Facebook lain lo, listrik lain lo, na negara dia lo masuk, ini negara lain lo itu. Selagi mas apa pun lagi. Ini soal itu cuma ni lepas. Jadi itu cuma ni lepas. Ayat itu mana yang mana? Abang itu kan mana orang pusat itu. Dulu kali dulu የግለሰብ ታሪክ ነው ይያለ የመጣችበት ሂሳብ ብዙ ነገር በማስረጃ መጽሐፍ አስፈላጊ እንደሆነ ስላሰብኩ ይዛሉ የመጽሐፉ ይዘት አንድ ሶስተኛ ነው ወደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከልጅነት ጀምሮ የነበረው ነው ጻፉ ለምን ይሄን የጻፉ በእኛ የፖለቲካ ዲስኮርስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዲስኮርስ ብዙ ጊዜ የፖለቲካ አመለካከታችን የፖለቲካ አስተላለፋችን ትምህርት ቤት በማንበብ በትምህርት በፖለቲካ ያዳበርነው ወይ ደግሞ ከዛ የመጣ ብቻ ይመስላል ያደግንበት ከወልደን ያደግንበት ፖለቲካዊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። እኔ ያደግኩበት አካባቢ መልክዓ ምድሩ የህዝቡ ስብጥር አድርጎታል። ያ ብቻ ሰው የቤተሰብ የባክግራውንድ ሼፕ አድርጎኛል። የመልቲቴ ከተለያየ ሃይማኖት መሆናቸው ከተለያየ ክላን መሆናቸው ሼፕ አድርጎታልና ያንን አይ ዋንት ፒፕል ቱ አፕሪሺየት እኛ ኮምፕሊት ነው አንድ ፖለቲካ ሰው ማንኛውም ሰው ኮምፕሊት ነው በአዛውንት በሆነበት ወቅት የሚያንጸባርቀው አመለካከት የሚያንጸባርቀው ፍላጎት ካደገ በኋላ በትምህርት ቤት የቀሰመው አይደለም። ትምህርት እኮ ትምህርት ንባብ ከሰው ጋር ምናምን ኢንተራክሽን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል እንዳዳበር ያደርጋል። ግን መነሻው እርሾው እታች መሆኑ ለማሳየት ነው። ከዛ ደግሞ በትምህርት ዓለም በሲንጋፖርም በኤንግላንድ በሌላ ሀገር በሄድኩበት ወቅት ብዙ ነገር ተገነዘብኩ። እየተገነዘብኩ የሄድኩበት እንዲሁም ደግሞ የሰላማዊ ችግርን ለማጥፋት ትምህርት ቤት በመስክ ያደረኩትን ጥናት አስቀምጫለሁ። ለምን ያስቀመጥኩት ሰዎች አንዳንድ ነገር መንሳት ጀመሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላማዊ ችግር አይሰራም ተብሎ በተደመደመበት ወቅት ልክ እንደናንተ አሁን የምትሰበሰቡበት ኢትዮጵያኖች፣ ኦሮሞዎች የሰላም የሚሰበሰቡበት የጂሻዱን መጽሐፍ ይዞር ነበረ ለማከፋፈል አንድ እጅ በዛ ይሰጥ ነበረ። ሰው ሁሉ ሌላ ያወሩ ነበር።
Nothing was in 2007, 8, 9, 10, 11. That's what I can't even remember. Salama didn't mock it. We are we study. You took our job serious. Atanna, Ethiopian Atanna, Lela Atanna, Theory Atanna. That's why the Arab Supreme Simata. Major has a problem of the yeah, adjustment Bazar was right now. But I'm so chapter dedicated days of food. Let not in a browse digit, and not ለዚሁ የነበረው ዝግጅት ጥናትና ፕሪፓሬሽን ጥናትና ዝግጅቱ በደንብ ነው ያስቀመጡት። አይ ቲንክ ሪሰርች ቱ ፔይ አቴንሽን አንዳንድ ያው ዲቴል በሙሉ አላልኩትም መጽሐፍ በጣም እንዳይረዱ እና እሱ አይደለ ወጣኛ ሁሉ ሂደት ከ2014 ጀምሮ አቶ ይልል ቢቶሎ አሁን ይቻላል በርሳችን ይሰማ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ኢምፕሊመንት ማድረግ የትሉ ደጋፊ ነበሩ። አንዳንድ ኢምፕሊመንት ያደረግናቸው ነገሮች ነበሩ። አንዳንድ የቀሰምናቸው ልምዶች ነበሩ። ከዛ በሚወት ደግሞ በ2014 ጀምሮ እስከ 2019 የሆነውን ጠቀስ እያልኩ ነው ያለው። ሌላ መጽሐፍ እየጻፍ ነው ከሌሎች ሰዎች ጋር የቄሮን ትግል ዲቴል ሊስት እያሳለ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ትግሎች የሚቀጥል እየጻፍ ነው። ምክንያቱም የኛ ሀገር ሰውም ሌላ ማገር የሚረዳው እዚህ ጋር ውስጥ ግን ይህ ማለት ነው የራሴን ትውስታ አማታውሰው ብቻ ለምሳሌ ሰምቼዋለሁ። በመቀጠል ድል እንዴት ይደረጋል? የለውጡ ዋዜማ የነበሩ ድርድሮች፣ ንግግሮች፣ ሽኩቻዎች፣ ፉክክሮች በተቻለኝ መጠን ባላንስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እሱም አሳልፌዋለሁ። ከዛ ደግሞ የሽግግር ሂደቱ ሽግግሩን ለማሳካት የተደረጉ ሙከራዎች፣ የገጠሙ ፈተናዎች እና ከዛ በኋላ የሁለት ዓመቱ የእረፍት ጊዜም ሰጥቼበታለሁ። ትልቁ ነገር ለዚህ መጽሐፍ ውስጥ መጽሐፍ ስጽፍ ሌላውን ሚካኤል ማለት ፈልገው የምንጽፈው የግድ 100% እርግጠኛ የሆንበት ሊሆን ወይ ደግሞ እኔ በማስታውሰውና አንተ የምታስታውሰው መካከል ሊሆን ይችላል። ያ ሊያስፈራ አይገባም። ጀስት ራይት የምታስታውሰው በምታስታውሰው መሰረት ጻፈውና አስቀምጠው። ሌላ ሰው አይ አንተ ጋር በተካሄድ አንተ ያስታውሰው ትክክል አይደለም ብሎ ሲጽፍ 3 4 5 6 10 ሰው በተመሳሳይ ታሪክ ላይ የተለያየ አተረጓጎም ትውስት ሊሆን ይችላል። ያንን ኮምባይን ተደርጎ የሚወጣው ኮምፕሊት የሆነ ሂስትሪ ወደፊት የታሪክ ሞራል ይለናል። ይህን ለማበረታታት ነው እንግዲህ ይህን የመጽሐፍ ምረቃና ዲስከሽን ለመጽሐፉ ብቻ ነው የሚባለው። እንደምታዩት መቀስቀስ ያቀስቀሰናል። ትግሉን ረገብ ካለበት ብሬክ አድርገነዋል። ሚሽን አለ። ዝም ብዬ ወሰደን ብሪግ ብዬ አይደለም መቀስቀስ ስለፈለኩ አሁን እየበላ ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። አሁን የምንፈልገው ውይይት፣ ክርክርና ዲስኮርስ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ በሂደት ተጨባጭ ስራ እንገባለን። የሚቀጥለው የትግል ምዕራፍ ተከፍቷል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለታውን በኋላ ላይ እንመለስበታለን። አሁኑ በዚሁ አበቃለሁ። በለቶም አመሰግናለሁ። Dura di menjawab, asmul torta, asisten dari kopasnya jelas. Muhammad Rafiq. guyyaarraa bara 2025 Janawaarii tokko guyyaanis tokko Jawaar Muhammad kitaaba hin gaabbuutiif keekii asitti nu muraa jechuudha. Jawaar Muhammad. Amine Liyu, Amine. Jawaar. Amma kanamu Jawaar Muhammad muraa jechuudha. Walumaan laala. Kitabu motiya wambira na hibda se gamode ya Ingatu kamu
Jawaari bakka teessuma isaatti naasimadha. Hayyee kitaaba kana eebbisuus deemna. Kitaabni anammaa akka qabu kun kitaaba jalqaba inni amma banee caalbaasii fudhachuuf deema. Namni caalbaasii mo'ate mallattoo isaa maqaa isaa wajjin maqaa keessa wajjin argatta. Gatiin kitaaba kanaa qarshii 600. Nutillee sirmarraa kaana. Caalbaasii nuti har'a goonu immoo caalbaasii namni mo'ate hunda filosoofan taane kan irratti dabalatan san kafaltan jechuudha. Qarshii 600 jenne namni 300 irratti dabale namni sun 300 kafala jechuudha. Kanaaf ammoo kureen gurgurtaa bakka bakka keessan nuu qabadhaa. Namoota nuti carraa kennineef saniif mallaqa irraa fuudhuudhaan isuu ta'uu kontaaktii yoo qabaatan illee bareedaadha. Saniif kitaabni kun amma caalbaasiif dhiyaata. Amantiin afaan Amaaraatiin waan isin ijoo qaba. እሱ ያለውን በአማርኛ ደግማለሁ። እንግዲህ ለብዙ ጊዜ በካሜሩ ላይ እንደዚህ በታይቱ ላይ ብቻ ስንጨቃጨቅ የነበርን ሰዎች ዛሬ ውስጡን ገልጠን ልናይ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኮፒ ስዊድን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሸጥ ያለውን የመጀመሪያውን ኮፒ የጀዋር ፊርማ ያለበት የአሸናፊው ስም የሚጻፍበት ይህንን መጽሐፍ ለጨረታ ማቅረብ እንፈልጋለን። መነሻ ዋጋው የመጽሐፉ ዋጋ ነው፣ 600 ብር ነው። ከዛ በኋላ እየተጫረትን አሸናፊ ይወስዳል ማለት ነው። ጨረታው የሚካሄደው እንዴት ነው? ለምሳሌ 600 ከሆነ መነሻው ሌላ ቁጥር የሚጠራ ሰው በጠራውና በ600 መካከል ያለውን ልዩነት ይከፍላል ማለት ነው። በመጨረሻ ሰው ላይ አሸናፊ ላይ እንዳይወዛ ከስር ከስር ቃል የገባነውን እየከፈልን ስንሽ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ጨረታውን ያካሂዱልናል። መሐመድና ኑረዲን ጨረታውን ያቀላጥፉልናል። Hayyee kureen gurgurtaa wal irratti qopheessanii hayyeen ifama warri maqaa nu qabatan haga bakka qabatanitti hin eegallu xiqqoon obsa. Obbo Banti nama keessa deemee nu qabu kuree gurgurtaa keessa. Abdiin faan dafaatiin seensaa namoota nuti carraa kennineef akkasuma karaa isuu haa ta'u amma kontaantiidhaan kaashii kafaluu dandeessanii caalbaasii keenya booda eegala. Asuma keessatti nuti carraa isinii kenna waggaa harka baasanii hin kennee haga makka irratti dubbattanii san booda galmootan jechuudha. Namni dhumarra carraa argatee kitaaba kan mo'atu ta'a. Egaa akkuma waa'ee Nuraddiinee kitaabni yeroo jalqabaatiif Jawaar Muhammad bara 2025 jiini tokko guyyaan tokko bane caalbaasiin dhiyaataa jira jechuudha. Caalbaasiin kun daqiiqaa haga dheeratu hin beekne. So akkuma Nuraddiin isiniif hime kitaaba kana abbaan mo'ate Jawaar Muhammad mallattoo isaatii fi maqaa nama mo'ate san irra barreessaatii jechuudha. Ayyee hin eegalaa walumaa galatti namni kitaaba kana 600 kafalee fudhata. 600 miti irratti dabaltanii jechuudha. No, 600 dabaluu qabda mallaqa. Ka'umsi isaa 600. Kun ka'umsi isaa 600.
كإرادة بركسان كفاقا كإرادة بر إبا جهرت يوري بنا مدبت إبا رمان سلامه وكفاقا يجو أيام من أمن كاشي إبا جهرت دبلي كتابة كنفرة شوال باب أيام بيكا مكان كين عبد المنير كاشي إبا فرة دبلي نفرة جاي أجوانا وغنوي سالي نمني برا أيام مكان كين मैं कर रहा था कुछ तो कर रहा था माजिद कोरोना कुमला कुछ तो कर रहा था इचु लेकिन आम कुछ तो कर रहा हाये भागे मोहम्मद कदीर नुकबा अर्शी कुछ तो कर रहे जरा आमिला के नाम किताब में मिसाल दबरमो नम ब्रात रद दबले फर जुलेमा वजिलाला हाया हर के ब्रास का इफा मेरा तो हाया हाया दरा कुमा इरद दबले जरा ये ताबिला के नाफी कुमा सदीर जरा आमिला के नाफी कुमा सदी मा के सजरो तो हाडो मोसिसा हाडो मस्सा लुका मका साली अर्शी कुमा तो इरद दबले प्रति अम्मा कुमा सदीर जरा नमनी इरद दबले फर चुर बाद अब यार चीज़ नमनी रद्द बतन मल्ला के जतन करा का फलुक अब धन मुआतनी माचु बात ले हाये रद्द काशी डिबशन दबत चो हाये काशी की बशान से रद्द बल मां किसने यूसुफ काशी की बशान एरो तो गोकरन गुमुरता के साथ नम तो के असनुजरा आते करे ना आप देखो बात आती يوسف الرا أشيل بشان يوسف أشيل بشان هيا كم سري في كم بشان الرجلا كم سري في كم بشان الرجلا نمني برا هيا كم بشان الرجلا كم أفر الرجلا ما بقى كسر آياتو حاجة عبد الله أشيل بشان الرجلا كم أفر الرجلا ما كم أفر इसी दबरमो नमनी ब्रांड मेरा बदले फ्रेश और बंद जिला हाये नमनी ब्रा कुमा अफुर जिला मा कुमा अफुर हाये यूसुफ मले दबर और बंद यूसुफ में कर दबर अमले नि बशान यूसुफ दबले जिला मकासा नि बशान ब्रांड नो दबला अंती हाया देखो हंकिला होते तो करना दीपम लोगों ने ऊपर चल के उड़वाना मकान का मोबाइल पर अंतर बरो यारो जो akan tanya wanita yang kerja hanya Yusuf kafir yang dekat pada Musa hanya kuma afuri fi ibashan rajula kuma afuri fi ibashan Yusuf tu harka apa kuma afuri fi ibashan kita perlu misalkan namanya tamu namni bulan namni radul badan jildan hanya harka nama harga jahat kan Isan makanya kesan Makarfona to kaisan ulti makai makarfona kan lebih menunggu makanya kesan ada Husain mereka dawatan ibashan ada Husain di penjara terwujud kasih kuma segera jerama ada Husain di kita pun katahu malatu ada maka jawari TV biasa wajib nak semua maka ada Husain kenapa yonan di Brazil itu abate infrastruktur Indian ada Husain kasih ya kasih kumasan namni beran namni cara kena film tadi kita kena kecuali melakukan hati timulat ada ayat makan kain entah gambar ada gando mereka ada apa gando ibashan gando kumasan ini ibashan gando kitaaba kana kuma shanii fi dhibba shaniin nyaatu fudhataa jedhaa kitaabni kun yeroo jalqabaatiif kitaaba Jawaar Mohammad bara 2005 keessa baneedha.
Gabataalee minni addabi meeqa dabalu dhibba shan maqaan kee minni maqaa kan isaanii kennu namni biraa aje kamitan namoonni akkaataa itti kafalan yaada qabdan namuu waan irratti dabalee kafalaa jechuudha. Kitaaba kana moo'achuu baattanii homarra dabaltan kafaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii takka yoo kenne isaan qarshii lama godhan isaan qarshii matakkaa irra dabalatan kafalan. Isin galee miti? Soo itti fufnaa jechuudha. Aye namni taan aye maqaa isaanii Nuriyaa aye namni taan amma kuma jaara jiraachuudha. Eenyu gaafi achi maqaan isaanii namni dursaa jiru sun Nuuriyaan kuma jaanii fudhataa yaa kitaaba kana namni Nuuriyaan lakkii kitaaba kana fudhattuu natu fudhataa jedhu eenyu ka biraa namni biraa Nuuriyaan kitaaba kana namni tokko namoo atu jedhaa jirti kitaabni kuni Nuuriyaa galaa jechuudha. Namni biraa aye maqaan keenan Muraad kuma jaafii dhibba shanii Muraad lakki Nuuriyaan hin galattuu ni gatu galataan jedhaa jira isinoo namni biraa hin jiru. Muraad andar gaggeessaa namni namaa fi jiru jedhaa namni biraa hin jiru. Kuma saddeetii dhibba shan. Okay, asitti Dr. Araarsoon kuma lama irratti dabalaa jedhaa jiran. Kuma saddeetii fi dhibba shan. Dr. Araarsoon meeqa hin dhaqaa Muraad andara keessaa kan tokko irraa fudhatuu jedhe maakuudha irraa fudhataa jira. Kuma lama guutuu irratti dabalanii kuma saddeetii fi dhibba shan irra jira. Nam tokko nan danda'uu jiran. Maal jettan isin namni biraa jiranii? Yeroo takka hamilee na kennaafi kuma saddeetii fi dhibba shan irra jira. Nam tokko nan danda'u jedhaa jiranii isinillee duuba sanii harkatti mul'atu. Duuba sanii dargaggoota hedduu arguu jira. Kuma saddeetii fi dhibba shan. Ka gurraan jira. Acha gaafattee sana. Hayyee kuma saddeetii fi Muraad nan dabran jaa jira. Muraad nan dabranii kuma lama dabran jaa jira harka basaa jira. Muraad maal jedhe? Dhibba lama kuma saddeetii fi dhibba torba dhibba lama irratti dabalee nan dabranii jala fudhatan jaa jira harka biraa achi argaa jira. Isanaatidha. Hayyee kuma saddeetii fi dhibba torba kitaaba hayyuu keenyaa hin gaabbu. Kuma saddeetii fi dhibba torbaan. Ahmad dargaggeessi keenya kuma shan irratti dabalee fudhadha jedhee jira. Hamilee haa kennaafi kuma shan kuma kudha sadii fi dhibba torba. Ahmad eenyuun hin danda'u suuta jee eege taktika addaatiin wayitesi harka kennatan dhufee kuma shanii fudhachuuf qophaa'ee jira. Mee namni akka isaatti onnee qabu kitaaba guddaa kitaaba hayyuu keenyaa hin gaabbu kan akka fudhatu eenyu jira namni biraa namni Ahmadin chaallenji godhu.
مراد دبن أحمد هيا مراد بكرة مراد دبا تك كم كل سدي في دبا سدي ترجلا هيا كم كل سدي في دبا سدي ترجلا أسأيه أسيار كورا كمنا إمي أشيني بشاني رد باتدري فرجو كوما كورا أفري بيني بسني رجلا كوما كورا أفري بيني بسني هر كنا مدو بسني نمرة جرا أيه عبد الكريم محسن سي عبد الكريم أشيني بتا كرا دبنا جرا نهفتو نجلا دبر تجلا جرا نجلا دبر تجلا جرا هاي أسرع أمو أونلاين كمنا هاي ما كنا دبل تورين دبلا جري أمو كم تكرر دبلا جرا هاي كم سدين دين ما نام تو كتابة كنا جرا أم فرد جري جرا كم كنا أفريق بسديرة تورين يبسدي أما كم كنا شنو يبسديرة جرا مكان كاين دنمارك راجعلا دنمارك را أونلاين كان كتابة كنا وري سويدنا يا أفراد جرا حاملنا لكن نبي كتابة كنا وري سويدنا في النيسو كم تكرر دبلة فرد جرا كم تكرر دبلة فرد جرا كم كنا شنو يبسديرة جرا جوم هاي تعالوا كنينا مو نمني جات بقى كوجا تعالوا نبرتو يوم تناس دلكاي توكو مراد إم بتكرر دبرة جراكم ما كنا شيء يفيد إم بأفور مراد إن مكان sana كوا فان بجدا يا كم كنا شيء يفيد بأفور نرجع يوم دوم غوري لبوس راتي نيجا كم كنا شيء يفيد إم بأفور هاي مراد فرق شو ده مغا تاو مسافر ناتا بتيان تاكتي كبريدا كنا هاي ماجد هذا بداتو إبا توكو كما كودشان يفي إبا شنو رجراما أركا دا في همنا لكن نادي هذا بداتو دا ساعتين كم نو ساعتين دي ماجرا أما غرا غورا بوترينا هذا بداتو دا توكو أنا هاركنا براوين جرانه لال لكن جنا هارك ميكار أما هارك ميكار ساعة كم نو أما فيتو داف ديرنا nama hara haye majen ibashan makai Samuel kashi ibashan jira tabale fronte jira kashi kuma kuna jara jira saan kamnu Samuel tokko yarota kame wala online kirale karakin na difam wanda batu kabda Jalan kuma tokko da wani jira mare kuma kuna torba chala da tokko saan kam gola mu frema jira ya chala fen amma boda nama kuma denu male charam ranju namni kuma tokko ndemu كتابك كان موجودا لا أما كما ترب الرجل أكسمي وين دو غري كما ترب الرجل نمني كما توب رد بلي فرد الرجل أركاباس كديرة ده يفهم ولا دروتي لا كده شو يعني أبان أيه كما توب كأنه رد بلي فرد كين شالا نافي شالا دنمارك را أسمع سنسر بيا برا رئيس لا فرد جودم هاي يفهم ولا تدو بسني خالد مك كوما توكو قد هندن دامن يفهم هاي يوكما توكو مالين دبرجة إذا حاجة سيدين جرا هاي يفهم تكوركو تكرر نمودة أكيرا مكان كيسر ما يدري Makasih lain
Firdoosa kuma tokko irratti mul'atan harka dhaabbii kuma kudha saddeet jira. Kitaabni kun kuma kudha saddeet qabumaan carraa kanatti fayyadama caalaa illeen achi harka hin kennine inni isa fudhachuu deema haala kanaan. Firdoosaadhaaf tokko sa'aan qabnu hayyaa harka biraa kuma tokko maqeessan haadha rahmaa kuma tokko irratti mul'atan meeqana jira moo? Meeqana jira? Kuma kudha sagal irra jira. Kuma kudha sagal irra jira inni raaffatina. Kuma kudha sagal haadha rahmaatiif tokko. Haadha rahmaatiif lama. Samuel harkaan kennu jedhu. Kuma tokko kuma diidama irra jira. Kuma namsa kuma diidama irra jira. Samuelif tokko amma gabaabsuu jedhu dhugumatti. Samuelif lama harki bira nagare hayya Murad kuma tokko jira faadra qabi maqaa qabi kuma diidami tokko irra jira kuma diidami tokko sagaleen gadi oomu deemarra hayya haadha caayaa kuma tokko meeqana jira kuma diidami tokko kuma diidami lama irra jira kuma diidami lama irra jira kuma diidami lama irra jira kuma diidami lama haadha caayaa yoo ta'u gadhiifama hayya haadha caayaatiif tokko Caalaan eessa jira? Maama Sani. Caalaan itti dabalee moo qaba? Caalaa.